jala deebitee hiriyaa ishii jalaa jaalallee ishii fudhattee gatii guddaa ishii kaffalchiise. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti dachaan dabalee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Viidiyoo gabaabduu amma hojjedhu kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaadha waan irraa barattu qabdu jedheetini viidiyoo kana qabadhee dhufe jechaadha. Hordoftoonni chaanaalii kiyya laayik gochuudhaan na jajjabeessaa sheer illee naaf godhaa isiniin jedha. Akkasumas immoo aaraa gara chaanaalii keenyatti kan dhuftanii Nooraa Sissimannee baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan gara keenyatti dabalamaadha. Egaa obboleeyyoota koo viidiyoo narra hojjedhu kanarraa waan guddaa isaa akka barattan abdiin qaba. Mucayyoo tokkotu akkas jettee natti haasoftee icciitii ishii baasuudhaaf otoo hin taane namni illee irraa barataa laata jedheetiin hordoftoota kootii fi qooduudhaaf jaaladhee viidiyoo kana hojjechaa jira jechaadha. Maal ta'e mucayyoo waan ta'ee wajjin baay'ee walitti dhufu onlaayinii yookaan immoo guruuppii onlaayinii irratti walii wajjin waaqeffatu jechaadha. Karaa sanaan baay'uma tokko walitti siqaniitu namni immoo gaafa walitti siqee hamma walitti siqaa deemu jiruuf jireenya isaa illee walitti himuudhaanii wanta waliin mari'achuun illee irra jiraatu waliin mari'achaati kan inni deemu jechuudha. Gaafa kana ijoolleen lamaanii guruuppii keessatti garee waaqeffannaa keessatti wal bara waan ta'eef obboloota wal godhatanii gaddaaf gammachuu isaanii jireenya isaanii kan darbillee kan gara fuulduraallee kan amma keessa jirullee walii wajjin mari'achuu irratti haasa'uu walitti himachuu kana gochaa turan jechaadha. Gaafa kanitti mucayyoon tokkittiin maal goote nama wajjin haasaa jaalalaa yookas immoo gaa'ila dhaabachuudhaaf haasaa jirtutu jira jechaadha. Gaafa kana hiriyaa ishii baay'ee jaalattu obboleettii godhattee biyya namaa kana keessatti gaddaaf gammachuu ishii wajjin haasoftu kanaan wal barsiifte jechaadha. Inni kun abbaa manaa koo boruu abbaa ijoollee koo boruu ammaaf jaalallee koo kan ta'e kanan waa'ee jireenya koo boruu walii haasaa jiru waan ta'eef ati obboleettii kiyya waan taateef naaf bari nama kanaa jettee nama kanaan wal barsiifte jechaadha. Gaafa kana maal gooti ishiin garuu jala deebiteeti nama kana jechaadha wal barteeni waliin haasa'uu kan isaan jala qabanii obbolummaa odoon taane maal goote jala deebiteeti in jaalatte jechaadha. Nama kana gara mucayyoo sanarra gara hiriyaa ishii sanarra gara ofii ishiitti nama kana jaalatte fiduu barbaadde jechaadha. Sana booddee mucayyoo sanaan maal jettiin deemsa keessa jechaadha. Erga gara ishiitti mucaa kana fiddee booddee inni sin jaalatu barii inni sin jaalatu garuu hin miidhamte jedhee waa sitti himuu sodaatee fi callisee si wajjin haasa'a. Garuu borutti itti miidhamta waan ta'eefan ani immoo amma dursee dafee sitti himuu barbaade. Kanaafiyyuu inni ana wajjin jaalala eegalee jira. Aniif inni baay'ee wal jaalannee jira waan ta'eef maaloo gidduu keenya ba'ii jettee mucayyoo kana gaafattee itti himte jechaadha. Jaalallee ishii sana irraa fudhatte jechaadha. Gaafa kana mucayyoon maal goote wanta jiru isallee gaafachuu dhattee gaafa gaafattu isaan baqa innillee ishiitu na jaalatee ana miti jetteeni. Garuu wanti jiru isaan lamaaniyyuu jaalala keessa galanii jiru jechaadha. Gaafa kana mucayyoon isin walitti afaadha ani gidduudha isiniif hin ba'a. Jireenya keessaan haa eebbifamu. Hariiroo gaarii deemsa gaarii isiniif haa ta'u jettee baate jechaadha. Mucayyoon kun gaafa kana maal gooti ishii suni asii gara biyyaa galtee isaan lamaaniyyuu kan jiran biyya namaati waan ta'eef ishiin irraa fudhatte sun galtee maal goote mucicha kana wajjin walitti dhufaniitu waan hundumayyuu haasa'anii birallee turtee deebite jechaadha. Qaamumaan naxxee bira bubbultee deebite jechaadha. Gaafa kana as deebitee waa irratti immoo baqa maallaqa ishiillee irratti erguu jammarte jechaadha. Bira bubbultee bira turtee dhufte waan ta'eef nama kana jechaadha. Gaafa kaanitti baqa walii galullee hin dadhaban jechaadha. Maallaqa ishii irratti ergiti waan hundumayyuu wajjin xumurteerti. Walii galuu hin dadhabanii mucayyoon kun gara sammuutti deemte jechaadha. Ammoo jaalallee hiriyaa ishii fudhattee waa irratti jechaadha. Dhugaa garaa akka mucayyoo kana mucayyoo ishii jaalallee ishii irraa fudhatame kana yeroo hunda baqa nan yaada jechaadha. Sammuu koo keessa deddeebi'a. Maal gootee amma immoo jaalallee koo yookaan immoo abbaa manaa koo gara fuulduraa na jala deebitee waan akkasii dabana irratti hojjette hin jenne amma immoo maal goote mucayyoo sun deebiftee akkas godhe akkana godhe karaa kanaan deebi karaa kanaan simiidha jettee mucayyoo kana ofitti qabdee jechaadha. Gana gorsuu jala qabde. Istii siin hootoo ta'ee hiriyaan keessan baay'ee jaalattan kun abbaa manaa koo boruuti jettee icciitii kee baastee ittiin mari'attee abbaa manaa kee yookaas immoo jaalallee kee gara fuulduraa kana wajjin gaafa wal barsiiftee waan akkasii daba isaan sirratti hojjette maaltu sitti dhagahamee itti yaadi.
baay'ee natti ulfaata dhugaa rabbii hiriyaa akkasii wajjin deebi'ee ganammoo laal gaafa inni ishii gaddisiisu gaafa inni ishii irratti waan baay'ee hojjetu deebi'ee nan jajjabeessa garaa akkasii oradhee hin jiru jechaadha. Amma garuu mucayyoo sunii deebitee ishii jajjabeessaa jirti. Jaalallee yookaas immoo hiriyaa ishiitirraa fudhatte sun jaalalleen hiriyaa ishiirraa fudhatte sun ishii dhiisee deemee birrillee irraa nyaatee jira. Amma bakka baay'ee tokko gatii guddaa kaffalaa jirti jechaadha. Jaalala ishiitti nafne birri ishiitti nafne deemtes immoo ka beektu jechaadha. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko ulfaata keessumaa jechaadha. Dubaroonni jechaadha utuu waan akkanaa kana obboleettii keessan hiriyaa keessan irratti hojjechuu baattanii baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaayyuu ana otoo ta'e utuu ana irratti namni waan akkasii hojjete natti tola yookaas immoo na gammachiisa maaltu natti dhagahama jennee teenya sammuu keenyaan itti yaaduu qabna jechaadha. Darbeet immoo namni nuti namarraa akkasitti fudhannu suni dhugumaan jireenya keenya boruutiif nuuf ta'a. Har'a tadi miirri tokko nutti dhagahamuu danda'a jechaadha. Haanatti dhagahamuyyuu malee namni kun jireenya koo boruu keessatti dhugumaan na wajjin jiraachuu danda'a. Kanan biraammoo yeroo dhufte akkasitti nagatee deemuu hin danda'u. Abbaa ijoollee kun haa ta'uu danda'a. Namni kun na kabaja naaf qaba, jaalala naaf qaba. Maaliif obboleettii koo haala sanaan dhiisee biraa deema ana soo akkami laata jennee itti yaaduu qabna sinin jedha obboloota koo. Keessumaa jechaadha namoonni hiriyoota keessan jala deebitanii gaafa hiriyoonni keessan ilaa namoota keessa jechaadha isin nama guddaa waan addaa taatanii otoo hin taane waan baay'ee isin jaalatanii waan baay'ee isinitti siqatanii fi jireenya isaanii hundumayyuu siniin mari'achuu fi icciitii isaanii sinitti dabarsanii kennu jechaadha. Amanamummaa keessan dabarsitanii hin dhiisina. Amanamummaa keessan hin gatina obboloota koo. Obboleettii keessan jala deebitanii daba obboleettii keessan irratti hin hojjetina. Sababni isaayyuu dabni ati har'a obboleettii keetii irratti hojjetu deebi'ee burumuu mataa keetii irratti hojjeta gatii si kaffalchiisa jechaadha. Jireenya keetiif hin ta'u. Kanaafiyyuu jireenya obboleettii kee jireenya hiriyaa kee dhiisi. Waaqayyoo uuman kee gaafa si uumu kan kee kan ta'e kan nama biraas kophaatti nuuf qopheessee nu uume malee walitti miti jechaadha. Maali wal jalaa hatuun barbaachise? Maali wanta namni nutti kennate wanta namni nutti bakka akka icciititti nutti kenne tokko akkamitti jala deebinee gidiraa irratti hojjanna? Inni kun barbaachisaa miti. Namni immoo wanta facaase jechaadha deebisee galfata. Namni garbuu facaase boqqolloo hin galchatu jechaadha. Isumayyuu mee amma sanyii tokko yookaan sanyii lama lafa keessa buusa. Sanyii tokko sanyii lama gaafa lafa keessa buuftani sanyii sun isuma ta'e isinitti fakkaatin deebi'ee hin baay'ata jechaadha. Firee tokkichi boqqolloo amma ta'u lafa buuftani gara firee 100 yookaan 200 ta'ee jechaadha. Wanti nuti damni namarratti hojjennu dachaa baay'ee nuuf oree nutti deebi'a jechaadha. Gaarummaan nuti hojjennus akkasuma jechaadha. Erga jiraachuun keenya noollee koota waan gidiraa waan hin taane wanta jireenya keenya irratti namni otoo nurratti godhee nutti hin tolle sana nama biraa irrattis hojjechuu fi gochuu hin qabnu siniin jedha obboloota koo. Hiriyoota keessan shamarraniitii fi waliin jilchina waliif amanamaa icciitii waliif qabadhaa. Maaliif namni akkasitti fudhatte sun sillee siin kabaju jechaadha. Waan akkasii siniin jedha obboloota koo. Yaada jiru hunduma isaa immoo dogoggorri yoo jiraate dhiifama siniin jedha. Yaada fi qeeqa yoo qabaattani yaada naaf kennaa itti fufaa yoo jettanis dhaabi yoo jettanis ani siniin malee socho'uu hin danda'u jechaadha. Hojii kana hojjechuu hin danda'u jechaadha. Sababni isaayyuu yoo isin na jajjabeessitan yoo isin na bira jiraattan yoo itti fufi gaariidha wanti kun yoo jettan qofan itti fufuu danda'a jechaadha. Malee siniin ala ofii kiyyaa namaa gochuu hin danda'u siniin jira. Kanaaf na jajjabeessaa dhalleen siniin jedha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin deebinee hamma wal arginutti immoo turtii bareedaa naaf qabadhaa. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin kabaja. Iddoo guddaa sinii qaba. Wanta keessa keenya jiru, wanta sammuu keenya keessa dhufe hunduma isaayyuu immoo wal gorsuu irraa duubatti hin deebinu. Waaqayyo immoo jireenya bareedaa, jireenya itti gammaddan isiniif haalaatu siniin jedha obboloota koo. Gaddi sin argatiin, boo'ichi sin argatiin, gammachuu malee wanta garaan keessan, lapheen keessan uffee jedhee itti boqotu Waaqayyo huuma siniif haa kennu siniin jedha. Waaqayyo huumadhaa gaditti immoo ofii keenyaaf of eeggachuun, lafa salphinaa dhaabuu dhiisuun, wanta bareedaa ta'e tokko hojjechuun, jireenya keenya bakka deemsa keenya sirreeffachuun, ilaalcha keenya sirreeffachuun, iddoo gatii nuuf qabu hooluun baay'ee barbaachisaadha siniin jira. Wanta nuti irra kaawwanneetu borutti illee nuuf ta'a waan ta'eef. Baay baay.